sirna hundeeffama miidiyaa wiirtuuti. Baga gammaddanii yeroo gaarii. Nagaan sin gaafadhe nagaa keessan baga nagaa taatanii anis akkuma namoota warra kaanii dhugaadha. Miidiyaan wiirtuu kun jalqabuusaaf kabajaaf jaalala guddaan uummata karaa waaltes yookaan immoo eegalsiiseen galateeffachuun barbaada. Yeroo baay'ee gaaffii sammuu koo keessa deddeebi'u waan naa deebiidatti fakkaata. Innis maali? Oromoon dhugaadha miidiyaa dhaabbachuu danda'u abbaa qabeenyaa hin qabu jedhee nuuf gaafadha. Eeyyeen ni qaba garuu ani baay'ee rakkatoodha Oromoon qabeenya hin qabu jechuu hin barbaadu. Kan qabeenya qaban hedduu ni qabna jedheen abdiin dubbadha. Garuu warri nuti qabnu kuni gahee miidiyaa beekuudha. Miidiyaan faayidaa maalii akka kennu, miidiyaan uummata kanaaf maal akka ta'e, miidiyaan jiraachuu keenyaaf mataasaa fi gahee maalii taphachuu akka danda'u beekuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu immoo afaan Oromoon afaan akkamii akka ta'e, afaan maalii akka ta'e, maal akka ta'e, maaliif immoo dhiibbaan gurguddaa garaagaraa akka irra ture PowerPoint wayii qabadheen jira. Egaa akkuma beekamu afaan Oromoo afaan saba bal'aa ta'uu qofa miti, afaan aadaa sabichaatiin, duudhaa fi seenaa saba sanaa ibsuutiin baay'ee sooressa kan ta'e akka ta'e beekamaadha jechuudha. Afaan sooressa kanaa afaan saba bal'aa guddaa ta'e kanaa gara miidiyaatti fiduu miti, afaanuma barnootaa akka ta'uufillee afaan hojii gochuu miti, sabni sun akka ittiin dubbatullee yerootti seeraan dhorkame ni beekna jechuudha. Innis maalidha? Afaan kun akkan ittiin dubbatamu, akkan afaan manaa qofa ta'u yeroo baay'ee amma kufaatii sirna dargiitti kan jalaatii dhokate yookaan immoo dhorkame akka ta'e baay'ee beekamaadha. Egaa afaan Oromoo afaan biyya Oromoo qofatti dubbatamu yookaan biyya Itoophiyaa qofatti dubbatamu osoo hin taane afaan lingua franca akka ta'e kana jechuun maal jechuudha? Afaan daangaa darbee dubbatamu biyyoota Afrikaa kanneen akka Keeniyaa fa'aatti akka dubbatamu beekamaadha. Kanaaf afaan kana akka hin guddanne gochuun maal akka ta'e jaruma warra godhanii jechuun ni danda'ama. Egaa afaan saba bal'aan akkasii akka inni seeraan hojii ittiin hojjetamne, gara barnootaatti hin dhufne, ittiin hin baratamne, seerumaan hanga kufaatii dargiitti kan seeraan dhorkamedha. Haa ta'u malee dargiin mataan isaayyuu afaan kamiyyuu seera fuulduratti wal qixa haa jedhuyyuu malee afaan Oromoo bakka maaliif akka kenname baay'een keenya ni beekna. Takka maaltu ta'ee raawwatan carraa wayii gaazexaa irratti qubee sabaa fayyadamee akka afaan sabni Oromoo waa tokko tokko dubbisu taasisuurraan kan hafe, akkasumas immoo afaan akka reediyoo daqiiqaa muraasaaf yeroo muraasaa fi barnoota adolescent education jedhamu keessatti waa barsiifameerraan kan hafe wanti baay'een carraan guddaan kennameef hin jiru jechuudha. Afaan kana balleessuun maaliif barbaachise? Maaliif afaan kun seeraan akka biyya Itoophiyaatti ittiin hojjetamne, ittiin hin baratamne, miidiyaa irratti hin dhiyaanne maaliif ta'e yoo jenne afaan balleessuu jechuun eenyummaa balleessuu jechuun akka ta'e jarri sirriitti beeku jechuudha. Kanaaf kanaan abbaan qabeenyaa keenya namoonni asitti argamtan wiirtuu miidiyaa hundeessitan
miidiyaa hundeessuu jechuun miidiyaa sana keessatti immoo afaan Oromoo bal'inaan irratti akka hojjetu taasisuu jechuun akkasuma naashinaal aayidentitiin keenya akka daran guddatu gochuu akka ta'e hubachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Afaan balleessuu jechuun akkasuma guddina balleessuu jechuu akka ta'e dinagdeetiin akka hin guddanne gochuu akka ta'e jarri sirriitti beeku jechuudha. Akkasuma afaan balleessuu jechuun it is a loss of political and social cohesion jedha. Siyaasaan akka Oromoo tokko hin taane sirni gadaasaa akka daran hin dagaage akkasumas walitti dhufeenya uummatoota gidduu jiru akka hin jiraanne gochuu akka ta'e jarri bareechanii waan beekaniif afaan Oromoo raadiyoo cabsaa amma jedhaniitti jechuudha. Kan gee sababa kanaati jechuudha. Kanaaf afaan balleessuun waan kana sadan balleessuudha. Eenyummaa sabaa balleessuudha. Guddina isaa, dagaagina isaa balleessuudha. Akkasumas immoo walitti dhufeenya siyaasaaf hawaasa uummata Oromoo qabu balleessuu akka ta'e waan beekaniif jechuudha. Seenaan egaa seenaan garaagaraa inni kan dubbisana kan arge maal jedha? Afaan Oromoo balleessuun maaliif barbaachise yoo jedhe yoo afaan Oromoo balleessine sabni biyya Itoophiyaa jiru afaan tokko, aadaa tokko, alaabaa tokko kan jedhu sana hojiirra oolchuuf gara hojiitti jijjiiruuf akka isaan fayyadu. State building jedhanii isaan sirna sana keessatti kaasan sun innis maalidha? Biyya aadaa tokko qabdu, biyya afaan tokko dubbattu, biyya siyaasa tokko hordoftu akkasumas biyyallee amantii tokko qofa hordoftu ijaaruuf akka isaanii mijatutti jechuudha. Egaa sabni guddaan kun immoo yoo kanneen kana irraa dhorkame osoo hin jaallatiin hin jibbiin gara maalti seenachuudha? Gara jiraachuu isaa malutti akka inni seenu gochuuf akka isaaniif maluttidha jechuudha. Kanaaf uummati kun akka inni afaan isaatiin waa'ee isaa, aadaa isaa, seenaa isaa hin dubbanne gochuun dhiibbaa guddaa akka ta'e sabni keenya Oromoon ni beeka jechuudha. Kana malees bara sana jechuudha tokkummaa yookaan biyya tokkitti aadaa tokkitti afaan tokko qofa dubbattu amantii tokko qofa hordoftu ijaaruudhaa fi afaan bakka guddaa akka qabullee jarri ni beeku waan ta'eef kana taasisan jechuudha. Kanaaf egaa afaan saba beekamaa jedhanii kan ittiin lallabuu danda'amu, kan ittiin haasa'uu danda'amu, kan ittiin waaqeffatu illee danda'amu afaan tokko qofa akka ta'edha kan taa'e jechuudha. Erga Itaaliyaan gara biyya keenyaa dhuftee biyya keenya yeroo muraasaa warrattee booda garuu afaan garaagaraa 5 asirraa ilaaluu ni dandeenya. Afaan Tigireenyaa, Tigraay, naannoo Tigraay fi Eertiraa irratti afaan Tigraay afaan Arabaa akka hojii hojjetu, naannoo Amaaraatti afaan Amaaraa, naannoo Finfinnee jedhamu kana yeroo sana Addis Ababaa jedhamu kanatti afaan Amhaarik Oromeeffaa jedheetti barreeffamee jira waan ta'eef akkasumaan an kaa'ee gara Ararii fi afaan Oromiffaa nama afaan Oromoo jennu Sidaamatti illee afaan Oromoof kafichoon akka hojjetu Somaaliyaatti afaan Somaalii jedhee yeroo muraasaaf afaan 5 afaan biyyattiin kun ittiin hojjettu akka ta'ullee yeroo sanatti kan taa'ee ture jechuudha. Haa ta'u malee yeroo muraasaa booda kunillee deebi'ee nurraa molqame jechuudha. Egaa afaan Oromoo kanneen faayidaa garaagaraa buusuu danda'u kana keessaa hambisuu jechuun afaan namoota afaan sana dubbatan acuucuu jechuu qofa osoo hin taane namoota biraa fakkeenyaaf saba biraa maqaatti garaagaraa dhaa turre isaanillee akka miidhuu akka ta'e arguu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa gala maaliidha afaanii afaan agarsiistuudha. Agarsiistuu maaliiti? Agarsiistuu eenyummaadha. Agarsiistuu seenaadha. Agarsiistuu duudhaadha. Afaan keenya yoo dubbanne eenyummaan keenya daran ni dagaaga. Jiraachuun keenya hiika qabaata. Seenaan keenya, duudhaan keenya fi jiraachuun keenya jiruuf jireenya keenya illee daran babal'achuu danda'a jechuudha. Kana caalaa waa'ee afaan Oromoo baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Beekamaadha.
isa kana ergan jedhee booda afaan Oromoo miidiyaa irratti hojjechuun maaliif fayyada kan jedhu gaggabaabsee qabxii muraasa qofa kaaseen xumuraa. Innis maalidha tokko sila lalisaan yeroo kaasaa ture afaan miidiyaan keenya persentii 75 afaan Oromoo akka godhannu kaasnee jirra. Irra caalaa inni guddaan nuti irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu garuu qabiyyee akkamiiti afaan miidiyaa kana irratti darba kan jedhudha jechuudha. Waan adda addaa kaasaa ture fakkeenyaaf daa'imman keenya maal ilaalchisaa jirra amma nuti yoo jenne hundi keenya yoo of gaafanne tokkoffaa filannoo waan hin qabneef waanuma biyya faranjiitti waan adda addaa bocamtee jirtu kan agarsiisna. Inni sun immoo daa'ima keenya akkamittiin bocaa jirra yoo jenne Oromummaa keessatti guddisaa jirra. Safuu safeeffata jiruuf jireenya duudhaa seenaa Oromoo barsiisaa jirra yoo jenne tootaalii namni waan keessatti guddate fakkaata. Sila bodabisi maal jedhanii bodribii maal jedhanii ani safuu duudhaa mana barnootaatti baradhe osoo hin taane jedhan. Dhugaadha. Isaan kun mana barnootaattis hin barataman irra caalaa hawaasa keessaa baratamu jechuudha. Yeroo kana immoo yerootti nuti dallaa ijoollee keenyatti cufnee mana ijoollee keenyatti cufnee jiraannu kana keessatti immoo ijoolleen keenya kana eessaa barachuu danda'u yoo jenne wanti guddaan maalidha miidiyaa keenyadha jechuudha. Kanaaf miidiyaa keenya irratti sagantaalee garaagaraa daa'immaniif qabnu dargaggootaaf qabnu akkasumas namoota gurguddoof illee qabnu kan gurra qeensinee akka dhaggeeffannu nu taasisan. Fakkeenyaa kaasuu danda'an karra hayyootaa kan lalisaan kanaan dura dabarsaa turre dhugaadha. Baay'ee nama hawwata ture. OBS natti fakkaata gola Oromiyaa jedhamee kan darbaa ture maal akka ijoollee keenya barsiisaa ture unuunillee barsiisaa ture beekuun ni danda'ama jechuudha. Kana malees afaan miidiyaatiin afaan Oromoo mataasaa barsiisuu ni dandeenya. Tarii ijoolleen keenya carraatti afaan Oromoo barachuu hin qabdu yoo ta'e kana barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Afaan Oromoo barsiisuu jechuun immoo abaacaa barsiisuu yookaan jechoota barsiisuu yookaan sirluga barsiisuu qofa akka hin ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Afaan Oromoo barsiisuu jechuun duudhaa Oromoo barsiisuu jechuudha. Afaan Oromoo barsiisuu jechuun jiruuf jireenya uummata sanaa barsiisuu jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Mucaa kootu gomjii 3 gidduu na keesseen gubaarta gurbaa jennaan maayini gomjiin naan jedhe. Ijoolleen keenya gomjiin beekan. Eessatti arganii baruure. Ijoolleen keenya okkotee abuubbii maal warra jedhaman jechoota garaagaraa nuti dur ijoollummaa keenyatti maatii keessatti arginee guddan baay'ee isaa hin beekan jechuudha. Dubartii tokko natti odeessa biyya Hoolaanditti pre-KG schoolitti maal barsiistu jennaan warra amma ni jedhe kana barsiisu. Dur ummati Hoolaand osoo hin qaroomiin dura meeshaalee garaagaraatti fayyadamaa turan kanneen yeroo ammaa sababa qaroominaa hafan hedduu baratu naan jette. Nutoo sana gochuu hin dandeenye yoo jenne ni dandeenya jechuudha. Afaan Oromootiin seenaa barsiisuu ni dandeenya, duudhaa hawaasaa barsiisuu ni dandeenya. Kanaaf kan kana fakkaatan gochuun ni danda'ama. Inni biraani egaa miidiyaan dhugaadha gurra uummataati. Miidiyaan yeroo tokko yeroo kaasnu miidiyaa garaagaraa fakkeenya fudhannee yeroo itti kaasnu ni jira. Sin immoo sanarraa adda gootanii akkasiin hojjettan abdii guddaan qaba. Fakkeenyaaf diraamaa garaagaraa, fiikshinii garaagaraa, asoosama garaagaraa yeroo ilaallu akkamiin barreessaa jirra. Karaakteroonni yookaan immoo qooddattoonni achi keessatti qooda fudhatanii hojjetan akkamiin hojjetaa jiru jennee gaafachuu ni dandeenya. Ani akka carraa yeroo tokko fiilmii irratti waraabamuu deeme ofii koo daayireektara ta'ee yeroo taa'ee jira. Maaliif dhuguma nuti akkuma warra kaanii saboota biraa maqaa dha'uun danda'amu sana bareechinee hojjechuu dadhabneeti moo maal rakkoon keenya jennee sanallee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Abdii guddaan qaba lalisaan akka qorannoo keessan keessatti rakkoolee garaagaraa karaa bashannanaallee jiran akkamittiin akka isin ilaaltanii gara fuulduraa fooyyessanii hojjechuu akka dandeessan jechuudha. Kanaaf miidiyaan waan guddaadha. Dhugaadha abbootiin qabeenyaa miidiyaa kana hundeessuudhaa fi hubannoo rabbi isinii kennee sadarkaa kanaan geessan
baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Kana caalaa yeroo baay'ee dheeressuun barbaadu ulfaadhaa gara taanutti sin dabarsa. Akka mul'atu. Anillee akka Profeesar Waaqchifatti isinitti gadhiisee asaaseetti dheeressu lalisaatu narra dhufee na gorsaa bara. Inni immoo situ na gorsita naan jedha. Amma hojii miidiyaa kana akkamitti hojjennaa naan jedha. Ilaaluun jedhee. Waa'ee miidiyaa kana ansa caalaan beekuu bara. Mee hojjedhu jedhee. Hojjetetu manatti agarsiisee. Baay'ee galatoomu obboleessa kee. Itti deebi'ee gaddamoo ati naan jedhe. Maal dhuftii dubbanni sagantaan qabaa bara dhuftaan naan jennaan maal lalisaa namoonni waa'ee miidiyaa fi waa'ee dinagdee beekanuu danuudha maalaan godhaa hin jedheen rakkoon qabu kootu naan jedhe suma afaan dhufe kanan dhufe sinirraa baruufi jechuudha waan nutti maktanii akkanan eega naaf of galchaa. Hoo isaa kaagaa gootan immoo. Dhaloonni hunduu seenaa mataasaa qaba. Ani waa'uma diinagdee irraa hin dubbadhee gara diinagdee keenyatti gallaa jechuudha. Diinagdeen amma abbaan isaas jiru isaanis faadhaas jiru waa'ee amantaa kanaaf diinagdee walitti nuuf beektu. Achitti የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ጀኔ በረኔ ጋፈን ኢኮኖሚክስ ወረዱ beekumsi dura ogummaan dura dureessa ta'uudha. Dureessa ta'uudha. Dureessa yoo jennu dureessa akkamiitidha? Tokkoffaan dureessa qabeenya maallaqa qabaachuu, lammaffaan dureessa yaadaa yookaan immoo kalaqa qabaachuu, sadaffaan immoo dureessa odeessa walii dabarsu yookaan intelligensii hojjetu qabaachuudha jechuudha. Ammas ittuma isinii deebi'a nadhiisaa abbaarra. Madheen cubbuu hundumtuuyyuu maal jedha? Maallaqa jedhaami. Madheen cubbuu yookaan immoo madheen badii hundumtuu hiyyummaadha, dhabuudha. Hiyyummaadha, dhabuudha. Hacee Lubbuusaa Hamaaroo waan inni jedhe sana riifrees godhee isinitti. An diinagdumaan beeka shuman haasa'aami. Har'as burus diinni uummata Oromoo hiyyummaadha. Hin raaffatin adara. Har'as burus diin uummata Oromoo hiyyummaadha. Yoo dureessa taane yoo harkaa qabaanne kan gara biraa Oromoon akkamitti akka ofirraa dhoowwu beeka. Hin beektanii? Kabajamoo Bodirbii Faan akkamitti akka har'aas gaan hin beekanii? Odoo horiin jiraate mukanaa ol geenyaa. Kana keessatti kaa uummanni Oromoo akka saba biroo kapitaalistiidha jedhee yaadu. Waraquma dudubbiserra. Kapitaalistii yoo isiniin jedhe konsumerizimii ta'ee ofittoo miti uummanni Oromoo waliin hojjechuu jaalata, gareedhaan hojjechuu jaalata. San keessatti Oromoon gara magaalaatti akka hin galle erga dhorkamee booda afaan isaallee akka hin galle godhame. Miidiyaatti akka hin dhufneef miidiyaatti isinii dhufaa jira waan ta'eef. Gaafa afaan Oromoo gara miidiyaatti finna afaan miidiyaatti dhufe afaan saayinsii, afaan teekinooloojii, afaan daldalaa ta'a waan ta'eef, saba guddisa waan ta'eef, saba ceesisa waan ta'eef, saba moosisa waan ta'eef afaan qottuutii nuun jedhan hin jenne obbo Darribii jedhaniiru naan jedhan. Afaan qottuutii jedhan. Har'a garuu san hundi cabsineeti as geenye. So miidiyaa kana wiirtuu miidiyaatiif maal gochuu qabna kan jedhu irratti haasa'een xumura baay'ee isinitti himu isinuu beektoota nama cinqa dhugaa dubbachuudhaaf beektoota akka isinii kanatti asii achi dubbachuun jechuudha. Jalqaba irratti maal goona isaanuu horiin ittiin miidiyaa kana hundeessina jedhan miliyoona 250 ruubileenii jechuudha. Kana akkamitti fiduu dandeenya? Tokkoffaa irratti isaan hojjetanii jiru, hundeessanii jiru. Kan lammaffaan ammoo walitti dhufuudhaan hojjetama. Egzaampilii tokko isinii kaasa. Miidiyaa biyya Ingiliz kan hin beektumi Yaasoffaan kaasee ture BBC kan ijaarrate uummata kan kiisii isaatii kenneetoo jabeeffate uummata. Uummanni Ingiliz lakkoofsa xiqqoo ta'anii propagaandaadhaan biyya kana kan mo'anii fi namoonni biyya sanii waan kontribuut godhanii miidiyaa kana duuka dhaabbataniif. San gochuun dadhabnaa Oromoo.
hin dadhabnaa hin sodaatanii soo kanaaf itti deemnaa jechuudha amma sheeriin hin gurgurama waan ta'eef kiisii keessan akka dadaabbastanii fannan mee ilaala meeqa jira kiisii keessan keessa kan biraa ammoo miidiyaan matuma isaatiin diinagdee guddisa. Dr. Guutuun dubbataniiru miidiyaan nama entertain godhaa nama inspire godhaa namni akka onnatu godhaa namni akka kutatu godhaa jedhe. Lammaffaan ammoo miidiyaan kun kan ijaaramu horiidhaan qofaa miti yaasuu waan jedhe sana itti isinii dabalaaf miidiyaan yaadaan guddata. Intellectiin baay'ee nu barbaachisa beekan baay'ee nu barbaachisa hayyuun baay'ee nu barbaachisa argaa dhageettii Oromoo kaleessa Dr. Gammachuu sagantaa wayii qopheessaniiti Oromoon conscious ta'uu qabaa jedhan. Reason gochuu qaba waa gaafachuu qaba waa xinxaaluu qaba waan dalagu akkumaan kaanii hojjechuu hin qabnu Oromoo nam guddaadha saba guddaadha waan taanee fi waan nu gitu waan nu ta'uu fi nama fuulduratti ol nu qabu akka hojjennuu fi yaada vaaluu yaa goonu miidiyaaleen keenya maaliif guddachuu dhiisan yoo naan jettan akkanaatti yaada beektotaa yaada hayyootaa waan saayinsii miidiyaa gaafatu waan hin dalagneefidha. Kan biraa uummanni illee miidiyaan kun kan isaa akka ta'e beekanii akka bitaniif barsiisuudha beeksisuudha. Miidiyaan kan inni hojjetu maali? Odeeffannoo waliin ga'uudha. Kanaafuu hawaasni keenya kamiyyuu namni bitateetu miidiyaan kun aadaa Oromoo afaan Oromoo diinagdee Oromoo saayinsiidhaan biizinesiidhaan akka guddisu waan yaannuuf nama hundumaa akka bitatu itti muuqamnaa jechuudha. By the way promotionii maallaqa naa kaffaleetti miti kan isinitti himaa jiru. Gama biraatiin namoonni immoo keessattuu teknoolojii beektan amma warri biyya saayinsiidhaan guddanni jedhan kun industirii 5 irra jiru isaan baay'ee guddatanii industirii 4 yookaan immoo digital revolution industirii kan jedhamu san keessatti reediyoo fi televezyiiniin irrelevant ta'aa dhufe yookaan hir'ataa ture haa ta'uyyuu malee immoo labanni ammaa kun generation Z fi generation alpha kan jennu kun vlog generationidha. Generation video jaalatu. Kanaafuu ergaa keenya gara viidiyootiin dhaloota kana bira gaaf geessisnu teknoolojii cimaadhaan saayinsiidhaan chaanelii yookaan immoo keererii meesajii keenya sirriidhaan dabarsuu qabnaa jechuudha. Quality isaa compromise gochuu qabdan. Kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni teknoolojii qabdan miidiyaa kana cinaa dhaabbattanii sheeriidhaan isaa ta'u akkamiin wajjiniin hojjechuun baay'ee barbaachisa. Dhumarratti miidiyaan tokko kan guddatu miidiyaan kun kan dhaabbate for sure yeroo gabaabaa keessatti riitinii yookaan profit irraa argachuuf maallaqaaf natti hin fakkaatu haqa Oromootii jira. Gaafa miidiyaan tokko nu lakkoofee lalisaanii naa bilbilee jennaan gurbaan jedheen waan tun barsi jabeessitiin jedheen waan biraa fiddee dhuftaa kan caalu fiddee dhuftan jedheen waan biraati dhufe kanaafuyyuu odeessalee fi wantoota isaan dalagan immoo walii qooduudhaan sheer walii godhuudhaan hin jajjabeessinaa jechuudha. Tana dalagnaan miidiyaan kun hin guddata. Nama guddatu saba guddatu nu haa godhu. Amma numan dubbadhaa na of galchaa. Akkam jirtu? Warri weestuu baga gammadan. Hunduma keenya miti warri weestuu. Ani wiirtuu miidiyaa irraa jechi guddaan jecha rimaa godhee fudhadhee imala egereef kan jedhu. Imala ittaanuuf namni maal qabata? Galaa qabata miti? Imala ittaanuuf Oromoon galaa qabatee ba'a. Galaan sun immoo bakka gahee deebi'uuf bakka ga'uun nagaa jedheeti kan inni yaadu. Kanaaf galaa guddaa irraa eegna jechaadha wiirtuurra. Imala ittaanuuf waan jedheef galaan qaba harkaa jedheeti kan ka'e galaa guddaadha kan abdanne. Miidiyaan Oromoo tokko gaafa hundaa'u akka waan kampanii tokko hundaa'etti miti kan ilaalu. Akka waan mootummaan tokko hundaa'etti. Dr. Guutuun waan ana haasa'uu barbaade baay'ee isaan jalaa tuttuqee warri dinagdee kun kan keenya keessa galanii warra miidiyaa nu tuttuqaniiru. Booddee dhiifaman gaafatan taanaan wal hin dhiisnu. Waan ana haasa'uu barbaadu baay'ee isaa Dr. Guutuun sila kaaseera. Miidiyaan tokko gara faayidaan dinagdee keessatti qabu, hawaasummaa keessatti qabu, Dr. Alimaanis kaasteetti, Bumariidis kaaseera, Dr. Guutuunis kaaseera. Garuu miidiyaan tokko cimaadha kan jedhamu yoo maal gooneedha. Kan jedhu waanuma tokko lama waanuma sin beektan rifresh gochuudhaaf.
seenaa Oromoo keessatti miidiyaa baay'een hin hundoofne. Miidiyaa baay'eetu hundaa'ee bade jennee gaafa haasofnu sirrii miti. Miidiyaa muraasatu hundaa'e. Sabni kun saba dhibbeentaa 36 biyya kana keessa. Miidiyaaleen hundaa'anii nuti ijaaranii diigaman jennu 3 4 yookaan 5 yoo baay'atan. Jalqabuma isaayyuu miidiyaan Oromoo hin hundoofne jedheen ka'an. Kanaaf warra diigaman warra ijaaramanii sochuu deeman irra waan barannu qabna. Yoo lalisaan fa'aa qorannoo goone irra jedhanii qorannoo sana keessatti feeleritiin ture maali? Miidiyaan sun maaliif diigame jettanii qorattaniitu taanaan dhuguma Emela Egereef galaa tokko qabattaniitu jechaadha. Wanti tokko ga'ee jalqabee gaafa kufu waan nu barsiisa waan irraa baran. Kufaatii irraan baratama sababii ta'eef jechaadha. Kufaatii qofa miti kan baratamu. Ciminnis hin baratamu. Jalqabbii isaanii cimina ture. Hamma deemuu danda'an deemaniiru dadhabanii immoo dhaabbatanii. Maaliif dhaabbatan kan jedhu immoo as keessatti dagalee godhannee galii godhanneetu gara fuulduraatti deemna jechaadha. Miidiyaa cimaa hundeessuu keessatti tokko komitmentiidha. Anaaf wanti guddaan kutannoodhaan deemu. Kutannoo jechuun yoo hongeen dhufes, yoo roobni hamaan dhufee lolaan dhufes, yoo hidhaan dhufes kutannoodhaan keessa darbuudhaaf kutannoodhaan deemuun dhaaba kamiin keessatti iyyuu cimanii deemu itti cichuu. Rakkoon dhugaa dubbanne yoo ta'e rakkoon Oromoo keessa jiru keessaa inni guddaan tokko itti cichuu waan jennu kanan qabnu. Tarii baay'een keenya rakkoodhaan waan hin guddanneef maaltu na dhiphise kanatti jennee akkuma salphaatti buusnee bira dabarra. Warra kaanii olaaltan warra lafa dhagaa irratti guddatan warra rakkoo keessatti guddatan baay'ee isaanii olaaltanii itti cichuu waan isaan ittiin beekaman keessaatti jechuudha. Kanaaf waan qabne qeerransa eegee qabanii yoo gadhiisan namatti deebi'ee nama nyaata miti nama jira. Eegee hin qabanii qabnaan immoo gad hin dhiisan. Kanaaf qeerransa eegee qabdaniitu jechaadha. Isayyuu qeerransa guddaa. Qeerransa jabaa eegee qabdanii warri sheerholderiin boordiin keessumaa liidarshiippiin komitmentii cimaa qabaannaan namni hundumtu komitmentii wal qixan qabu nan beeka. Achi keessaa namni 2 yookaan 3 komitmentii qabaannaan baatee deemuu danda'a waan kana. Namni baay'een hin jalqaba garuu nama muraasatu komitmentiidhaan gara fuulduraatti deema sababii ta'eef hundumtu wal qixa komitmentii qabaatadhee yaadu. Seenaa Macaatuu lamaa yoo fudhattanii hunduma warra jalqabeetu fuudhee asiin ga'ee miti. Warra itti cichee warra komitmentiin deemitu asiin ga'ee bara nuti mana barumsaa turre qaroon yaadata. Miidiyaadhaanis baay'ee nuun darbu ture Macaatuu lamatti mana barumsaa Minilik jedhamutti sagantaa qabna ji'a ji'aan. Achuma keessatti walitti wajjinee baana wanti nu haasofnu hawaasa bira baay'ee hin ga'u. Achumarraa immoo baanee namoonni muraasa immoo hidhaa galu. Hooggantoota Macaatuu lamaa dabalate jechaadha. Sababii itti cichaniif garuu har'a nu biraan ga'aniiru. Jaarsolii ciccimoo of keessatti nu eebbisaa turan warra itti cicharraa fuudhanii isaanis immoo itti cichanii asiin ga'aniiru. Kanaaf itti cichuun miidiyaa keenya cimsee gara fuulduraatti itti fufsiisan jedha. Inni kan biraa itti cichuu taanee liidarshiippii gahumsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Anaaf birrii miliyoona 250 miidiyaadhaaf birrii guddaa miti. Kaameeraa tokkichi $1.5 bitamu jira. Doolaariidhaan jechaadha. Yoo high quality dubbattan. Birrii miliyoona 250 jechuun yoo 54 baay'istan meeqa dhufa? 100,000 guutaa? I think birrii muraasa yoo doolaaritti geeddartan. Akka Oromootti garuu miidiyaa jalqabaati. Miidiyaa dhuunfaa ta'ee namoota dhuunfaatiin hundaa'e qarshii ammanaatiin hundaa'e abdii namatti toru baay'een isaanii rakkoo dinagdeetiin karaa manaa kaffaluu dadhabuudhaan miindaa kaffaluu dadhabuudhaan waan diigamaniif isa kana qaawwa kana waan duuchuuf aan guddaa gammadeera abdii guddana keessatti horeeran kun garuu kun ga'aa miti. Kaameeraa quality CNN qabu yookaan CGTN TV qabu yookaan BBC qabu binna ittaninnaan doolaariidhaan yaaduun dura jira. Birriidhaan miti. Kanaaf imala ittaanuuf ammas hojii guddaatu nu fuuldura jira. Kaameeraan nuti fayyadamnu quality miidiyaa keenya irratti gahee guddaa qaba. Ogeessi nuti fayyadamnu quality miidiyaa keenya irratti gahee guddaa qaba. Kanaaf immoo liidarshiippii cimaa uumuudhaaf leenjii biyyoota fagoo miti leenjiin biyyooti nurra wayyaa'an Keeniyaan tollaa keenya jiru miidiyaadhaan baay'ee nurra wayyaa'u. Quality miidiyaa isaanii, kontentiin isaanii, ciminni liidarshiippii miidiyaa qaban baay'ee cimaadha. Kanaaf jalqabumarraa liidarshiippii hooggansa cimsanii kaatanii jennaan miidiyaan kun utubaa lafa dhaabbatee jechaadha. Hooggansi cimaan hin jiru taanaan ogeessi cimaan mana sana keessa hin jiraatu. Ogeessi cimaan mana sana keessa hin jiru taanaan immoo mana
qarshii guddaa qabu hawaasa guddaa of keessaa qabu garuu duwwaa dhaabbatu ta'a. Eenyu kana hojjechaa jira? Odiinsiin koo eenyu? Dhaggeeffataan koo daawwataan koo eenyu kan jedhu beeknu taanaan akka nama bosonuun tokko gama kana jirte nama bosonatti rasaasa dhukaasuudha. Hin xiyyeeffanne jechaadha. So communication keessatti audience beekuu jechuun isa key, one of the key. Audience keenya beekna taanaan hubannee jennaan dhaggeeffataaf daawwataan keenya maal barbaada kan jedhu barree jennaan waan hojjennu keessaa harka 150 barreera jechaadha. Sana immoo akkamitti dhiyeessina kan jedhu akkamitti bareechina, akkamitti attractive goona, akkamitti bashannansiisaa taasisna, akkamitti dhiiraaf dubartii, jaarsaaf jaartii, ijoolleef dargaggeessa wal qixa taanee kan dhaggeeffatan akka daawwatan goona kan jedhu isa taanudha. Sun hojii ogummaati. Kanaaf audience keenya hubachuuf carraaquun baay'ee barbaachisaadha. Audience keenya erga hubannee booda contentii keenya create goona jechaadha. Contentiin create goonu immoo contentii fayyaati moo contentii seenaati moo contentii dinagdeeti moo dinagdee keessatti immoo qonni jira harki 80 uummanni keenya baadiyyaa jiraata. Namni baay'een OBN yeroo komatu nagaa TV boqqolloo jedhanii. Baay'ee waan san komii sanan qabu. Uummanni Oromoo harki guddaan isaa qonnaan bulaa. Waa'ee qonnaa akkaataa sanitti dhiyeessantu akkan komadhu na taasisa malee maaliif waa'ee qonnaa dhiyeessan jedhee komiin qaban. Yeroo hundumaa qonnaan bulaan tokko akkaataa inni itti sangaa camadee maarashaa isaa qulleeffatee ittiin qotu qofa dhiyeessina taanaan waan adda waan daballeef hin qabnu. Qonnaan bulaan kana caalaa nutti hima. Sagantaa qonnaa hojjenne taanaan qonnaan bulaan Israa'el dhagaarra qotu yookaan girgiddaa manaarra qonna qotu akkamittiin teknooloojii sana godhaa jira. Isa jedhu qonnaan bulaa keenyatti himnaan inni dhagaarra qotee akkas ta'ee ani immoo lafa waan itti darbadhe naa biqilchuu danda'u akkamittiin qotuu danda'a kan jedhu hin dammaqsinaa jecha. Kanaaf sagantaa qonnaa hojjechuu qofti badii miti. Akkaataa nuti itti dhiyeessinuuf waan nuti itti dhiyeessinutu badii ta'a. Qonnaan bulaa jireenya isaa guutuu qonnaa qotaa ture boqqolloon akkasitti faca'ee akkasittiin makara majennee itti taanaan waan naa dabalatan qabda. Waan isarra wayi waan inni beekurra waan dabalata ta'uuf miidiyaarraa kanatu eegama sababii ta'eef haala sanaan haala hawwataa ta'e barsiisaa ta'een teknooloojii biyya alaa akkamitti fayyadamanii namoonni baay'een geeddaraman kan jedhu barsiista taanaan waa'ee dinagdees taanaan warra lafa abbaa isaaniirraa dhaalee magaalaan akka carraa ganda isaanii qaqqabee lafa gurguratee soorame ilaalla taanaan innis baay'ee nun siiqsu. Warra dur buna baatee Sudaanitti geessee achi ashaboo fidee dhufee naannoo keenya akkas ture. Baatanii deemu yookaan harreetti yoo qabate immoo harreetti fe'u haala sanaan dinagdee gurguddaa uuman kun hojii guddaa nama barsiisa. Warri immoo warra akka Teslaa fa'aa uuman Elon Musk fa'aa warra teknooloojiidhaan Bill Gates fa'aa akkamittiin ka'anii seenaan isaanii akkam ture biizinesiin akkamitti liid godhama akkamitti staart godhama inni waa'ee biizinesii dubbanna taanaan dargaggeessa keenya dhagaarra yookaan gufuurra taa'ee oolu gara dinagdeetti galchuu dandeenya. Kanaaf kontentiin nuti uumnu oodiinsii keenya hubachuu irraa jalqaba jechaadha. Oodiinsii keenya hubannee jennaan eenyutu hojii dhabeessa hojii akkamii hojjechuu danda'a lafa akkamii qabna dinagdee akkamii qabna eenyutu eenyuun deeggaruu danda'a yeroo tokko tokko yaadaa fi qabeenyi iddoo adda addaa jiru. Baay'ee carroomtaniitu jedheen abbootii qabeenya qabaniif yaadii wal argeetas wiirtuun kan uumame. Namoonni baay'een qarshii qabu qarshii isaaniitiin waan hojjetan waan gochuu danda'an yaada baay'een qaban biizinesii jalqaban keessa jiru. Namoonni kaan immoo iskiiliidhaaf yaada biizinesii qabu waan ittiin jalqabanii ittiin daandii eegalan immoo hin qaban. Kanaaf wiirtuu keessatti ogummaa fi qabeenyi wal arguusaatiin wiirtuun as gahuu danda'eera jechaadha. Har'a jalqabuu danda'eera. Kanaaf jalqabdaniitu liidarshiippii cimsuu liidarshiippii erga cimsitanii immoo ogeessa ciccimaa jalqabumarraa ogeessa ciccimaa maallaqa gaarii kaffaltanii atiraakti gochuun danda'ama. Maallaqa akkasittiin ofitti qabaa waan gaariin hojjedhannaan hin danda'amu. Qonnaan bulaa sila kaaseera qonnaan bulaan jalqaba hin facaasa miti. Erga facaasee booda biqileetu oomishni baay'een irraa argama. Jalqaba investoroonni biyya alaa irraa kan hin baradhe inkaamiin isaanii waggaa 20 yookaan 25 booddee dhufuu danda'a. Birrii guddaa dhangalaasu waggaa 20-30 booddee riitarnii argachuu danda'u jechaadha bu'aan isaanii kan dhufu. Kan akkasii kana irratti yaaduu jalqaba. Har'uma facaasnee waggaa dhufutti bu'aa argachuuf deemna taanaan miidiyaan kun hin cimu. Kanarra facaasaa jirru waggaa 16 booddee BBC'n waggaa meeqa dura akka jalqabe hundumti keessan hin beektu CNN fa'aa waggaa dheeraadha. Bara jalqaban akkamitti jalqabanii amma sadarkaa kamirra jiru. Wanni advertisingii tokko sekendii 30tti warqaan birrii 15,000 kaffalchiisu warri birrii 30 kaffalchiisan jiru isaan miliyooniidhaan kaffalchiisu har'a.
Garuu gaafa jalqaban akkas hin turre. Kanaaf jalqabarraa investi gochuun dirqama. Hamma danda'ametti immoo protect gochuun dirqama. Gaazexeessaan ciccimaa atiraakti gochuu atiraakti goonee immoo gaazexeessaan kun cimaadha inni dhiisuu qofatu hin taane immoo yeroo yerootti immoo skilii exposed akka ta'u gochuu. Miidiyaa biyya alaa akka daawwatu gochuu. Ofii isaatii haala mijeessinee fi resource roomii qopheessinee fi miidiyaa baay'een laayibrarii ciccimaa illee hin qaban. Intarneetii illee hin qaban. Intarneet aksesii baay'een isaanii hin qaban. Baay'ee kan adda jechuudha. Gaazexeessaan intarneet aksesii cimaa qabaatee resource laayibrarii cimaa qabaatee akka achi keessa taa'uuf sappoortii gootaneenaan gaazexeessaa gahumsa qabu uumtu. Gaazexeessaan bilchina qabuuf gahumsa qabu immoo odeensii guddaa cimina qabuu fi hubannaa qabu atiraaktii godha jechaadha. Kanaaf miidiyaa filatamaa ta'uudhaaf inni sila kaasan isuma dura hojjetamee dabalamuu kan jedhee sila Dr. Guutuun kaase akkuma jirutti ta'ee ogeeyyii ciccimoo qabaachuuf riteeyin gochuu ogummaa isaaniitiin immoo isaan kabajuu yeroo rakkoon itti dhufu immoo isaan cina dhaabbachuu an miidiyaan keessa hojjechaa ture lookaal miidiyaan jalqaba keessa hojjedhe amma yoonaa akka muuxannootti kan hin kaasu sagantaa tokko hojjechuudhaaf editorial maanajimentii miidhaan murteessu. Erga murteessanii nu eeganii booddee mootummaan dallanii yoo nu qabu barbaade sira askaayijiin yookaan hojii geggeessaan dhaabbatichaa anatu erge itti amaneen erge sabii ta'eef anaan na qabaa jedha. Gaazexeessaa protectii godhachaa. Kanaaf mootummaanis baay'ee akkuma gaazexeessota kaanii bakkeedhaa qabee poolisiin qabee ni dhufu. Ofii dhaqa hoogganaan sun. Anatu erge maanajimentiin murteessee erge sagantaa kana murteessineetu itti amannee editoriin ilaaleetu dabarsine. Kanaaf immoo itti gaafatamummaa miidiyaa sanatu qaba malee gaazexeessaa individual gaazexeessaa kana miti kan jedhu. Gaazexeessaa kana protectii godhachaa rakkoo adda addaadha. Kana gootanii jennaan gaazexeessaan akka mana isaatti ilaallata mana kana. Gaazexeessaan akka mana isaatti ilaallaan immoo I tell you the truth kisii isaatii baasee mindaatuun eegin hojii bareedaa hojjetetti dabalee. Kanaaf akkamittiin hojjetaa ciccimaa riteenii goona. Akkamittiin immoo hawaasa kanatti sagantaa ciccimaa dabarsina kan jedhu irratti jalqabuma kaasuun maanajimentii fi ogeessa cimaa qaqqabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa nama jaarsa tokkotu miidiyaa Oromoo gaafan chaanaalii geeddaru akkan geeddare natti hin beekamu jedhan. Maaliif jennaan mucaan achirraa haasoftu ishiin asirraa haasoftu akkuma tokkotti haasa'u jedhan. Jechootuma walirraa koppii gochuutu jira miidiyaa Oromoo keessatti. Jechoota hin barbaachisne maal haasa'aa jirti ijoolleen kun kan isiin jedhu. Kanaaf warri ogeeyyii immoo gaafa sagantaa hojjetu akkoon koo isheen baadiyyaa keessa jirtu na hubattii waan ana haasa'aa jiru kana beektii kan jedhu yaaduun barbaachisaadha. Akaakayyuun koo waan an jedhu kana na dhaga'a moo qilleensuma irratti na haasa'aa jira kan jedhu jechoota tokko tokko fakkeenya fudhachuu dandeenya. Black market isa faranjiin jettu gabaa gurraachadha inni nutti himu. Beektii harmeen koo gabaa gurraacha jechuun maal akka ta'e maal jechuudha gabaa gurraachonni itti walitti qabamaniidha moo gabaa dukkana keessatti walitti qabamaniidha moo maal jechuudha gabaa gurraacha jechuun hin jiru konseptiin kun Itoophiyaa keessa yookaan isuma warri afaan Ooqa Amaaraatiin immoo xuqur gabayaa jedhantu afaan Oromootiinis gabaa gurraacha jedhan gabaa seeraan alaa jechuun itti fakkaata black market kan isaan jedhan of arrabsina baay'ee faranjiin waan baay'ee isaa black jettee kan isheen waamtuuf waan hamaa gurraachotatti waan black spot gochuu black list gochuu maaliif akkas jedhan isaan gurraachota waan tuffataniif gurraachaan waaman black marketiinis gabaa gurraacha inni ofuma keenya of arrabsinaa jechaadha gaafa afaan hin nulle of arrabsaa irra moo of jajaa jirra kana yaaduun barbaachisaadha kana fakkeenyaaf an kaasan kana yaaduun barbaachisaadha kanaaf miidiyaa namni kan biraa maaliif na filata jira OBN hin jira OBS hin jira miidiyaan qubee dhiyoo kana hundaa'eera achi keessaa wiirtuu maaliif filata maaliif akka na filatu kana kan godhu nuyi jechaadha maaliin nan filatama maaliin beekama miidiyaan koo oduudhaan cimaadha moo oduu yeroodhaan dabarsuudhaaf moo gaazexeessota naannoo godina hundumarraa qabaachuudhaan immoo dhugaa dubbachuudhaan immoo cimina dhiyeessiitiin immoo kwaalitiidhaan kan jedhu kanarratti adda ba'anii mul'achuun barbaachisaadha. Kwaalitiidhaan dhiyeessinaan baay'ee kontentiin baay'ees ta'uu baatu namni waan dukkanaa waan gaafa aduu keessatti waraabamu ija akkas jechaa ilaaluurra waan iddoo bareedaatti ilaalame sababa kwaalitii fi wanni nyaataa keessatti banee ga'a sagantaa kwaalitii qabu taanaa yoo dhaggeeffachuu baatellee televezyiinii yeroo bananii kaa'antu jira kanaaf kwaalitii irratti fookas gochuun barbaachisaadha inni kan biraan akkuma sila jedhame inni xumuraa karaa fagoo deemuudhaaf karoorfachuudha. Karaa fagoo deemuu jechuun yeroo baay'ee dogoggorri miidiyaa keenyaa wajjin wal qabatu tokko
baalaansii ofii eeggachuu dadhabuun jira. Uummanni Oromoo rakkoo dheeraa qaba, rakkoo bal'aa qaba dhugaadha. Waggoota dhibbaan lakkaa'aman lakkoota baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Qabsoo waggaa dheeraa keessa ture as ga'ee ammas immoo qabsoo cimaatu jira. Uummanni kun akka ol hin baane, afaan isaa akka hin guddanne, eenyummaan isaa akka hin beekamne ammallee qabsoo cimaatu jira. Numtuu walirratti qabsaa'aa jira. Isa kan Oromaa dhiisa, Ormi silmaa Oromoo. Qabsaa'uu qabu dirqama. Caalamuuf deemu sabii ta'eef. Numtuu walirratti qabsaa'aa jira. Kanaaf akkaataan itti koozii Oromoo dhiyeessuun waan mul'atee dhaaba tokko waan deeggarre fakkaata taanaan fagoo deemuu hin dandeenye. Sila Dr. Guutuun kaaseera isarraa waan inni xiqqoo adda kaasu miidiyaan ama BBC'n fakkaataa siyaasa dhiyeessanii walaaltanii siyaasa isinitti hin fakkaatu. Angilii baay'ee dhokataa ta'een abstract ta'een isinii dhiyeessu. Lola Israa'elii fi Filisxeem gidduu jiru akkamitti dhiyeessu beektu? BBC'n kaameeraa isaanii Beeteleem dhaqanii dhaabu. Achi maal isinitti mul'isu? Rookeetii warri Filisxeem achi dhukaasanii kan isin argitan. Ijoollee Israa'el warra boosu warra madoofte isinitti agarsiisu. Dhugaadha lolichi waan dhugaarraa hin daban. Garuu kaameeraan isaanii eessa jira? Israa'el jira. This is angle. Eessarraa himna seenaa keenya. Warri Aljaziiraa immoo maal godhu? Filisxeem Palestaan bira dhaqanii dhaabu kaameeraa isaanii. Ijoolleen Filisxeem akka dhumaa jirtu. Namoonni Filisxeem akka madaa'aa jiran isitti dhugaadhatti lamaan isaayyuu. Angiliin isaanii garuu adda adda tokko Israa'el keessa dhaabbate tokko Filisxeem keessa dhaabbate. Warri Aljaziiraa laaltanii Filisxeemiif boosu. Dhumaa jira Filisxeem jettanii. Isa kan Israa'elis immoo akka rookeetii dhukaa jiru darbanii hin mul'isu warra Aljaziiraa. Isa sin dhossan. Kanaaf saayidii isaa baay'ee adda baasnee hin beeknu. Garuu aangilii isaan dhaabbatanii rakkoon eenyuu akka cimaa ta'e mul'isaa jechaadha. Kanaaf aangilii keenya sirriitti filannee jennaan haala abstract ta'een koozii Oromoo warra kaan utuu hin dallansiisin koozii Oromoo warra kaanitti himuu dandeenya jechaadha. Siyaasuma mul'ataa qabannee baana taanaan fagoo deemuu hin dandeenya. Sana baruu hin dirqamata. Seenannis yoo miidiyaa gurguddaa addunyaa kanaa yoo fudhattanii aangilii isaanii baay'ee abstraactidha. Eenyuun deeggaraa akka jiran adda baasuun nama cimaa qofatu adda baasa. Sana gochuu dandeenyennaan miidiyaa cimaa, miidiyaa namoota barataniif ta'u, namoota hin baranneefis ta'u, hawaasa hundumaa bakka bu'u ta'a jechaadha. Kanaaf saayidii keenya tuun mul'isin garuu koozii keenya immoo tuun gadhiisin hojjechuu danda'uun dirqama ta'a jechaadha. Suniif immoo ga'umsa ogeessaa fi ga'umsi hooggansaa, ga'umsi editeraa, ga'umsi boordii baay'ee barbaachisaadha. Isa kanaan of cimsanii jennaan dagaleef utubaan keenya cimnaan miidiyaan keenya miidiyaa kan biraa immoo dhala. Akka saba keenyaatti miidiyaan afaan Amaaraatiin hojjetamu 20 oltu jira. Televezyiinii Minilik jedhu faatu jira beektuuti. Uummanni Oromoo maqaa Minilik jedhu kana gaafa dhaga'u akka waan eeboo waraanameetti rifata. Garuu televezyiiniin Minilik jira. Liigaalii magaalaa kana keessatti tamsaafamaa jechaadha. Kan Oromoo maquma bareedaa maqaa nama hin tuqne maqaa nama kaan saba kaanis hin dallansiisneen hundaa'ee fagoo hin deemu. Maa sodaatamne maaf nu jibbootummaanis yoo nu sodaate baay'ina keenyaaf waan gochuu dandeenyutu beekama yoo tokko taane yoo kaane yoo qabeenyaan cimne wanti gochuu dandeenyu waan beekamuuf mootummaanis dirqama nu sodaachuu qaba. Mootummaan innan keenyas kan Oromaa qofa miti mootummaan kan keenyas gaafa xiqqoo dogoggore uummanni kun nan dhiisu waan jedhuuf of eeggannoodhaan deemuu barbaada. Kanaaf miidiyaan Oromoo muraasa wiirtuun kan biraa immoo dhalaa akka deemuuf amma beekumsa gootitti wanni qabxeen amma kakaase kana goonee jennaan fagoo deemuu dandeenya jedhee namana waan doggoraa dubbadheera yoo ta'e akkuma warra kaanee naaf of galchaa galatooma. Guddaa galateeffannaa sadan isaaniiyyuu kabajaan galatoom isaaniitti na deebistanii kan eegantiif ilaaluutu darbina. Waan jajjabaa guddoo